Hello. Hello, Leenco. Oh. Si argachuu hin dandeenye ma si bilbiluuf ture. Ifama xiqqoo viizii ta'e. Naaf gala annoo torka wayii si beektee duraan na didate ture. Anyway, akkum duraan siin jalsuni Seattle, Washington irraa si bilbiloo jira. Hayyee. Ani organization waliin hojjedha Bright Future ka jedhamu. Gole. Akkasumas damee YouTube's wajjin hojjenna kan Seattle jiru. Okay. So obboleeskii ani waan afaan Oromoo dubbadhuu fi atiin dubbisinaan jedhanii waa'ee sirba kan keessanii kasin mararuu jedhu sun. Hayyee. Yaa sirbi hunini yaa sirbi hunini report baay'ee argatee jira. Reportiin kunini nan boocisaa waan jedhu. Kanaafuu akkinni diliitii godhamuu fi irra wal mareechaa turre. Yaada kan keetis barbaannu maal sitti fakkaatu waan jedhu. Okay, maal report gochuu feetanii? Nu miti nu akkuma organizationiiti nu qarqaarsuma UN's wajjin hojjenna. Social media illee waa youth waan dargaggoota wal ilaalchisu hunda irratti hojjenna. Waan akka therapist waan sammuu fayyaa sammuu irratti sin hojjenna. So especially dubartooti biyya arabaa jiran baay'ee tokko akka isaan irraa miidhaman dhaga'u jirra. Dhugaa jechuun ati waan baay'ee bareeda hojjette badiin kan keetii miti. Ati nan bashannansiisuuf hojjette garuu akkasumas biyya Ameerikaa kanas namootni hedduu riipoortii godhaa waan jiruuf yoo diliitii goon maal sitti fakkaata waan jedha. Rakkoo qabu gochuus ni dandeessu. Hayyee. Kanarraa kanas immoo warra bu'an kana osoo sossobdee wayyuure jalqaba. Sirbicha YouTube irraa balleessuudhaan dura riipoortii gochuun dura. No, anaa miti obboleeskiyyaa nan hubanne natti fakkaata. Anaa miti ka riipoortii godhu namootatti riipoortii godhaa jiru. Namootatti oofis kennatti bilbilanii nutti riipoortii godhaa jiran. So kanaafuu waan kana irratti hojjechuu qabna beektee. Isaan sossobuu nama ganga'u baay'inni isaanii waan guddaa ta'eef sossobuu. So sirbichi isaan akka irra deddeebi'anii dhageeffannee sirbicha balleessin maal si fakkaata waan jedha. Haalli mijatee namni amma kana akka nu hubatu jedhee annaan immaa ani uummata afaan hojjedhe waan ta'eef uummatichi hin jaalanne haa baduu jedhe haa baduu rakkoon hin jiru. Uummati hin jibbines maal seeta rakkoon mentaalii sammuu isaanii irratti hin jibbine immoo maaf rakkoon kana beektee hin jibbines jaalatanii garuu sammuu isaanii irratti dhiibbaa fiduu jira beektee akkuma argitee maadaamiin naafkiiniin isaanii maani sooftiin isaanii jalaa dhume beektee callisanii bo'anii so boo'ichi sammuu namaatiif gaarii miti beektaa especially yoo biyyaan baa jiran. So psychologically yoo deemnu especially America kanaan beektaa stressii depression baay'ee jira dubartooti kan irratti yoo kan bo'an taate. America kanan beeku. Yeah, sitti himuu danda'a. I don't know waan ati kofalteef hin beeku cause naaf gala nam kofalchiisuu danda'a garuu gaaffiidhuma kee jalqabaa kaasee haga abbaa waan na amansiisu hin arganne beektaa kanaafatti kolfaa jira. No, I know. No, topikichi qoos fakkaachuu danda'a garuu kun is serious issue. Anam nu bira halkanii galee rafuu qabu narra ture. It's almost yeah, it's not a joke. It's a serious issue. That's why one serious one ta'eef anini non-private organization waliin hojjedha obboleeskiyyaa. Jechuun anis boo'isitti mun qabu beekte rakkoo jiru.
kiyya atis galii riba keerate anis xiqqoo viidiyoo anan ta'eefi gara jiru kiyya deebi'aa galatoomi anaaf waan naa galee tokkollee hin qabu yeroo gaarii guyyaa gaarii qabaadhu. Ayo obboleessi kiyyaan pirankii si godhee ati nam cimaadha. Miira keessa hin galle. Pirankii si godhaa ture obboleessi kiyya. Ay xiqqoo waan isaan agalus barbaade ture pirankis na fakkaachuu dide jiramti yeree wanti pirankii si godhuroo tokko si amansiisa baay'ee waan nan amansiisnes pirankii natti fakkaannee bar rakkoon hin jiru. Okay, sit cimsuun barbaanne jawaad isin jedha obboleessi kiyyaa abbaa boowullee yaa sooftii itti kennina maal goonaami. Waaqayyo rabbiin siif haa araaramu tiktaakii kanarra nan baay'ee bo'aa jira. Lakkiti yaadeen boccisne ani hojjetamu hojjechuuf malee nama boccisuuf miti rakkoo qabu hayyee. Hayyee obboleessi kiyyaa jawaadhu. Hayyee yeroo gaarii guyyaa gaarii qabattu. Hayyee.